Ashama harkafuun kabajamtoota hordoftoota obsaa teeknoo bakka jirtanitti nagaa fi jaalala keenya sana gahu. Har'aan tana barumsa waa'ee walqunnamtii saalaa isiniif qabanne dhufna jirra. Ani kan barumsa kana isiniif kennu Yaasuu Birraan jedhama. Barumsi keenya kan har'aan tana barumsa baay'ee bareedaadha. Maaliif barumsa kana isiniif qabanne dhufna jirra? Yeroo ammaa kanatti baay'inaan waa'ee walqunnamtii saalaa irratti rakkina guddaatu ragaa jira. Kanaaf kiniina gartee fayyadamurra waan mana keessan keessatti teessanii karaa salphaadhaan fayyadamtan isiniif qabadhe dhufeetiin jira. Maaliif kiniinni yeroo takkaaf yoo isin fayyade yeroo lammadaa sadaffaa keessatti rakkina guddaarra adeemsa keessa qaama keessanirra rakkina fidaa jechuudha. Kanaaf barumsa kana itti yaadnee naachuraal waan uumamaa irraa akka fayyadamtaniif barumsa kana isiniif qabadhe dhufeetiin jira. Hanga dhumatti wajjin tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Obsaa Teeknoo akkam jirtu nagaa keessanii. Guyyaa har'aa irraa eegalee Dr. Yaasuu Birraa barumsa waa'ee fayyaa irraa hordoftoota YouTube channel keetii nin barsiisaa je'ee waadaa naaf galee jira. Egaa guyyaa har'aa irraa eegalee Dr. Yaasuu Birraa barumsa waa'ee fayyaa irraa waan beekurraa isin barsiisa jechuudha. Isinis gaa viidiyoo inni karaa YouTube channel kiyyaatiin isiniif maxxansurraa barumsa hedduu akka argatan abdiin qaba. Kanaafuu gaa amma gara Dr. Yaasuuttiin isin dabarsa. Barumsi qaanyiin qabu qaanyiidha osoo hin jennetti sodaa malatti irraa baradhaa. Akkuma gartan kanatti kuni zanjamiila. Zanjamiila kana akkanatti eegaa ciccirre booda yoo kana caalaa hurreessuu hundeessa sarkuun qabu hurreessuu hundeessa. Kana booda kuni gaara lakkii yookaan immoo qullubbii jedhama. Qullubbii kana adda agartee irraa quncifteeti akkanatti hurreessitaa jechuudha. Egaa kanatti isa kana agartee cirte booda ni hurreessita. Dhiifama yoo agartee jara sana kudhalle garuu suuraa waan mul'atu carkoon qabu. Ni hurreessita jechuudha. Egaa kanatti hurreessite booda qullubbii fi zanjamiil walitti dabaltaa jechuudha. Akkanatti walitti daballa. Kana booda kuni loomiidha yookaan immoo xuuxoodha. Xuuxoo sana agartee bakka lamatti akka daddamurreeti san booda fuunee itti cuunfina jechuudha. Gubbaarraa akkanatti itti cuunfina. Uummata keenya barumsi qaanyii hin qabachuu. Qaanyii jechuun gartee osoo ati gartee jaartii hintee yookaan immoo niitii hintee osoo fedhii ishiidhaa hin ficcisiisin dhiiftee biraa deemuutu qaanyiidha jechuudha. Maaliif waan uumamaa kanatti fayyadamuun dhukkuba biraatiif illee siif gargaara. Akkanatti eegatti cuunfinee xumurre booda kana booda deemma itti daana jechuudha. Inni kun deemma. Deemma kana maankaa lama sadiis rakkoon qabu itti dabaltaa jechuudha. Egaa akkanatti itti dabalte booda akkanatti walitti riidaa jechuudha. Egaa kanatti walitti riidee booda walitti dabalte booda isa kana gartee kophatti nyaachuudhaaf ni ulfaata. Maaliif qochuma garaatti si ciraachuu gartee gam tokkoon yoo faayidaa ta'e gam tokkoon rakkina fiduu mala jechuudha. Kanaaf maal goota? Muuza kanatti habbaa tokko fuutee itti cirtaa jechuudha. Karaa salphaan gartee baay'ee waan gartee salphaachuu nama gartee darroomte jechuudha. Kana fakkaataa sagantaa yoo maashina qabaatte maashinaan hundi isaa walitti naqxi daayite rakkoon qabu. Bakka maashina yoo qabaanne akkanatti karaa salphaan jechuudha. Kanatti walitti gootee san booda walitti egaa xumurte booda kana booda maankaa lama sadiillee ta'uu rakkoon qabu ni nyaata. Egaa isa kana kanatti nyaata booda bishaan irratti dhuudu jechuudha. Tokkosh turte bishaan dhuudu malee bishaan irratti dhuudu. Akka gartee hanga daqiiqaa 10 yookaan immoo 5 ta'u
bishaan irratti dhugdu jechuudha. Daftee direct bishaan dhugdu. Hangas ni eeda. Eega akkasitti kana nyaattee xumurte booda daqiiqaa 30 booda yookaan immoo sa'aa takka booda warra keetii wajjin walitti yoo dabalamte baay'ee natiyyaa gaarii agartaa jechuudha. Barumsa kana kan hin barsiise namoota gartee jaartii qaban yookaan immoo niitii qaban kan immoo rakkina keessa jiraniif barumsa kana gadhiisee jechuudha. Kanaaf namoonni gartee akka dhuunfaatti osoo gartee jaartii osoo gartee hin qabne yookaan niitii hin qabne itti fayyadamee haram hin deeme isaatti gaafatama an keessa hin jiru jechuudha. Akkasuma anis chaanala mataa kiyyaan qaba Yaasuu Birraa ja'a. Jala galtanii viidiyoo adda addaa barumsaa fi ergaa adda addaa jala arkachuu ni dandeessanii. Barumsa arraan tanaa kana barumsa keenya kan arraa kana fakkaata ulfaadhaa horaa bulaa isin jenna. Warroonni gartee maatii obsaa teeknoo hin ta'in maatii taha subscribe godhadha maatii taha isin jenna. Viidiyoo keenya akkasumatti gartee like share godhuu hin dagatina. Hanga sagantaa biraatiin walii dachaanutti nagaan naaf tura.